Akkam jirtu jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii Deebii Miidiyaa. Har'a viidiyoo kanarratti wal wajjin kan barannu daawwaa mana keessaa kan jedhame keessumaa biyya keenyatti kan beekamu waa'ee loomiiti. Faayidaa hedduu qabaachuu isaarraa kan ka'e loomiin hawaasa kamiyyuu biratti beekamaadha. Biyya keenya keessatti foolii isaarraa ka'ee hanga nyaata isaatti faayidaa loomiin qabu hedduudha. Mee har'a immoo loomiin akkamittiin akka fayyadamnu, wantoota maal fa'aarratti akka fayyadamnuu fi loomii yeroo hundumaa fayyadamuun miidhaa maalii akka qabu, loomii fayyadamuun kan hin qabne yoo maal ta'e wal wajjin ilaalla. Kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatii Deebii Miidiyaa, yeroo hundaa nu wajjin ta'uu keessaniif hedduu isin mararfanna. Deebii Miidiyaadhaaf haaraa yoo taatanii yeroodhaa yerootti wantoonni bashannansiisoo, barsiisoo fi haaraa kan ta'an akka isin qaqqabaniif cuqaasa gara gadii irraa subscribe kan jettu cuqaasuun yookiin tuquun maatii keenya akka taatan, akkasumas mallattoo bilbilaa cinaa isaa jiru tuquun akka nu hordoftan jaalalaan isin gaafanna. Galatooma. Addunyaa guutuu irratti jechuun ni danda'ama. Gosoota miidhagina adda addaaf, eegumsa fayyaadhaaf jechuunis kanneen akka daawwaa, saamunaa, bareedina gogaa fi fuulaaf, urgooftuuwwanii fi mi'eessituuwwan nyaataa fi dhugaatii loomiirraa hojjetamaa jiraachuunsaa baratamaa dhufee jira. Miidhaginaaf fayyummaa dhaabbii sirrata qabaachuuf baay'ee barbaachisaa kan ta'e loomiin viitaaminii C fi B, foosferesii, pirootinii fi kaarboohayidireetiin kan badhaadhe gosa fuduraa fi kuduraa beekamaadha. Loomiin dandeettii kaansarii dhowwuu filaavoid kan jedhamu qabiyyee addaa of keessaa qaba. Loomiin gosoota garaagaraa fi fayyadamuu dandeenya. Isaan keessaas shaayii loomii, keekii loomii, cuunfaa yookiin juusii loomii, zayita loomii, saamunaa loomii eeramuu ni danda'u. Loomiin fayyummaa namaa eeguu keessatti faayidaa inni qabu hedduu guddaa kan ta'edha. Isaan keessaa warroota hangafa ta'e mee haa ilaallu. 1. Kunuunsa rifeensa mataa keenyaaf baay'ee fayyada. Loomiin viitaamin C kan badhaadhe waan ta'eef gogaa rifeensa mataa keenyaa fangasii irraa ittisuuf baay'ee filatamaadha. Rifeensa mataa keessanii walitti guduunfamee ciccitee isin rakkisee jiraa? Egaa yeroo rifeensa keessan miiccattan bishaan itti dhiqattanitti loomii cuunfitanii dhuma irratti ittiin dhiqachuudha. Rifeensi keessan akka hin xaxamnee fi akka hin ciccineef isin fayyada. Loomiin dandeettii fangasootaa fi nyaatota ta'an ajjeesuu waan of keessaa qabuuf yeroo rifeensa keenya miiccannu bishaaniin miiccannutti cuunfinee yoo dhiqanne yookaan gogaa mataa keenyaa yoo dibne rifeensa keenyaaf hedduu bu'aa qabeessa. Asirratti wanta nuyi beekuu qabnu cuunfaan loomii qofaa isaa fayyadamuun gonkumaa hin gorfamu. Asiidii of keessaa waan qabuuf cuunfaa isaa yookiin duwwaa isaa osoo bishaanitti hin dabalin yoo fayyadamne nu miidhuu danda'a. Kanaafuu yeroo rifeensa keenyaaf cuunfaa loomii fayyadamnu bishaaniin yookiin dibataan rifeensaan maqnee dibachuu qabna. Lammaffaa, kunuunsa gogaa fi dulluma ittisuuf. Loomiin farra fangasii fi jarmootaa waan ta'eef alarjii namarraa ittisuu danda'a. Akkasumas suntuuraa'uu gogaa fi shifee gugurraacha gogaa namaa irratti bahan balleessuu danda'a. Bishaan cuunfaa loomii of keessaa qabu fuula keenya yoo dhiqanne ifti biiftuu akka gogaa fuula keenyaa hin miineef nu gargaara. Dammaa fi cuunfaa loomii xiqqoo ishee walitti daballee ganama yoo fayyadamne gogaa qulqulluu ta'e qabaanna. Akkasumas dulluma yeroo malee irraa bilisa taana. Sadaffaa, ulfaatina hir'isuu fi loomiin biqiltuu ajaa'ibaa borcii namaarraa balleessuu danda'udha. Furdinni isin qabatee sheeppii keessan yookiin bocni keessan badee jira. Kanaafuu malli salphaan karaa uumamaan fayyadamuu dandeessu cuunfaa loomiidha. Haalli fayyadama isaas ganamaa fi galgala cuunfaa loomii walakkaa fi damma fal'aana tokkoon walitti maknee burcuqqoo tokko dhuguudha. Zinjibila wajjiniinis maknee fayyadamuu dandeenya. Loomii fi shaayiin zinjibilaan danfe mala namoonni borcii ofirraa balleessuuf fayyadaman keessaa isa beekamaadha. Kanaaf namoonni rakkoo akkasii qabdan itti fayyadamuu dandeessu.
Loomii nyaanni nuyi nyaanne dafee bullaa'ee wantoonni qaamaaf barbaachisan qofaan akka hafan kan hin barbaadamne akka dafanii badaniif fayyada. Dabalees coomni hin barbaachisne qaama keessatti kuufamee akka hin teenye waan taasisuuf furdina garmalee balleessuuf faayidaa jabaa qaba. Arfaffaa forforrii balleessuudhaaf. Akkuma dura dubbannetti loomiin farra fangasii waan ta'eef forforrii balleessuu danda'a. Loomii bishaan yookiin dibata kokosii wajjin walitti maknee yoo rifeensa forforrii qabuuf fayyadamne fangasii forforrii nurraa balleessuu danda'a. Dibata kokonaatii wajjin walitti maknee yoo gogaa rifeensaa keenya sukkuumne kan gogaa keenya keessa nu hooksisuu fi nama gubu irraa illee nu fayyisuu ni danda'a. Dabalees gogiinsa gogaa rifeensaa ni hambisa. Shanaffaa araada keessaa ba'uuf. Ganamaan bishaan ho'e keessatti loomii dabalanii dhuguun qaamni keenya akka haara'uu fi akka si'oomnuuf gargaara. Akkuma beekamu ganama shaayii yookiin buna dhugnu yoo bishaan ho'aadhaan loomii maknee dhuguun bakka buusne salphaadhumatti araada ganamaa irraa bilisa ba'uu dandeenya. Ja'affaa madaa abiddaan gubame wayyeessaa. Loomiin fireeshii ta'e bishaaniin maknee bakka abiddi nu gubetti yoo naqne dhukkubbii nutti wayyeessuu fi yeroo fayyu madaan sun akka gonaaddisa hin qabaanneef tajaajila. Loomiin amala qorrisiisuu waan qabuuf sababa gubiinsa irraa dhufu akka damdamannuuf gargaara. Akkasumas yeroo funuunni nama irratti mul'atu cuunfaa loomii jirbiidhaan cuubnee funyaan keenya keessa keewwannee daqiiqaa muraasaaf turuun ogeessota fayyaatiin ni gorfama. Torbaffaa kunuunsa ilkaaniif oola. Ilkaan gurraacha yookiin tortoree qulqulleessuu fi dhukkubbii irgaa hambisa. Yeroo ilkaan nu dhukkubu cuunfaa loomii haaraa ta'e afaan keenya keessatti bakka nu dhukkube sana irra tursuun furmaata dorgomaa hin qabnedha. Foolii afaanii badaa fi dhiiguu laagaattiin rakkattaniittu egaa loomii kana hundumaa waan hambisuuf sirriitti itti fayyadamuu dandeessu. Haalli fayyadama isaas bishaaniin walitti maknee lulluqqannee tufuuni. 8ffaa qaamolee hargansuu fi infekshinii qoonqoo keessatti uumamuu yaaluuf fayyada. Loomiin huuba qoonqoo yeroo dhukkubu bishaan ho'aa yookiin shaayiin maknee yoo dhugne akka damni irraa fayyinuuf kan nu gargaarudha. Qaamolee hargansuu baakteeriyaan kamirraallee akka qulqullaa'uuf nu tajaajila. Akkasumas loomiin namoota rakkoo hargansuu fi dhukkubbii asinii qabaniif faayidaa hammaan hin jedhamne kenna. 9ffaa ho'insa qaamaa damdamachiisuu. Loomiin haaraan namoota qorraan qufaan ho'insaan rakkataniif bu'aa hammaan hin jedhamne qaba. Dammaa fi shayii wajjin fayyadamuun qufaa hir'isuuf dandeettii qaba. 10ffaa bakkeewwan dafqatti baay'atu kan akka bobaa fi miila kophee keessa oolu yeroo loomii fayyadamne dafqi foolii ajawaa qabu battalumatti baakteeriyaa dafqa keessa jiru fixuun foolii sana dhabamsiisa. Namoota gonkumaa loomii fayyadamuu hin qabne. 1ffaa daa'immaniif. Daa'imman yeroo maraa aannan waan fayyadamaniif loomiin isaaniif tasumaa hin barbaachisu. Sababni isaas loomii fi aannan asiidii mataa isaanii waan qabaniif waliin makamuun isaanii afuufamuu garaa fi nyaanni akka isaaniif hin sifoomne taasisuu danda'a. 2ffaa namoota dhukkuba garaachaa qabanii. Garaachi asiidii waan qabuuf yeroo loomii fayyadamnu asiidii garmalee maddisiisuu danda'a. Kun immoo namoota dhukkuba garaachaa dhukkubsataniif balaa hamaadha. Kanaafuu namoonni dhukkuba garaachaa qaban hamma isiniif danda'ametti loomirraa fagaachuu qabdu. 3ffaa namoota ulfaatina dabaluu barbaadaniif. Akkuma dura ibsametti loomiin ulfaatina hir'isuuf tajaajila. Kanaafuu warreen ulfaatina keessan dabaluu barbaadaniif loomiin fayyadamuu hin qabdanii. Walumaa galatti loomiin faayidaaleen isaa kan lakkaa'amee dhumu miti. Hamma naaf danda'ametti waan muraasa asirratti ibsuu yaaleera. Yoomillee yeroo loomii fayyadamtan bishaanitti makuu yookiin itti dabaluu hin dagatinaa. Kunis dandeettii asiidii inni of keessaa qabu hir'isuufidha. Jaalatamtootaa fi kabajamtoota maatii deebii. Gaaffii fi yaada yoo qabaattan koomentii keessatti nuuf barreessuu hin dagatinaa. Horaa bulaa deebanaa.